bariisaa san fakkaata badajjisiitu rabbi sodaadhu innaan illee. Inni nu akka tokko tattee laalakkatti eegu jala kana. Awoo haala akka namatti riini qabetti waliin gutuunfe. Ustaaz qaqqabee jira biyyaa. Way ustaanni tanaan nu malaalaaf. Yaa wajjin inni somayyaa kennineefimi. Suumeen milishaa qabattee itti haa dhuftu ittiin dhiiftu. Wallaahi kopheedhaa waa kana bitti. Suumeen milishaa fiti mana kottu inni jaba baase. Yoo isheen jaba baase suumeen milishaa fiddee manatti haa dhuftu. Yaa obboleessu amma hidhamee jira barma inni. Farda bura mormisii kunuu farda bura akkasam fakkaata bar kana Muhammad samii baasii yansan yaa obboleessu. Kawarri dirdawa maana kaaputta. Shodde ko abbana yaati shodde asa nama guddaa afaanitti hin qabini. Akkasa son ta'in hay oguu reefu tanani biroo shataa son jiruunni oguu son jiru waa'ee xiyyaarratti ta diyaasporaa xiyyaasa irra jiruunni. Taamisa maal taate yaa bu shodde ma diyaasporaa. Taami baranaa si harkeen siin jee barreefus. Ana agarte? Si agaree umriin si amata 55. Makiinaan qabdi mana ni qabdi. Maallaquma makabaanaan rakkoon qabu rakkooti jaati umrii siirra guddaadha. Mana adda sii baasaa dhagaye makiinaa ni qabdi mana ni qabdi garaan isii namaa qabee jala deema. Ati eessa gartee nati na ayi. Shoddeen kaargoo ta'uu Anaalaan isiin jettee. Rakkoon qabu maallaquma makabaanaan. Ni qabdi maallaqa ka gaarii qabdi garuu ijoollee amata 17 diidamii gadi feeti. Diidamii gadi anama waggaa 19. Yoo kanaa gabbeetallee inni gad deemaa beekadhu mallee. Nyaati qoqoqoqai faayoo ijoollee amata 17 akka xooxxaatti waati gadi saniin. Ijoollee ama 17 akka harameellaatti xuuxxi yookaan niyooti. Maaliif ka ijoollee amata 20 gadi 17 19 saniin fedhaa jette. Bakkuma sanii jajjaba namni. Maaliif hooti ijoolleen ni beekti wanni ijoolleen lafaa kanaan amata 10 waa hunda beekti. Faamiin amma jaalala qofa beeku. Baay'ee ijoolleen amata 17 akka quba kiyya kana allaa dhagaa yoo xuuxxee hin beekne malee. Ayo ati firra masarte ibseete malee nuti amma gurguddaa. Ka 17 kun bar afaaniin dhungate akka jira ajaa'aan beeyta afaaniin si ciniinee hudduu tanaan si iddaa beeyta. Hudduu tanaan itti maxxana laala akkatti afaaniin hoggii qabu. Hay yoo milishaan adda buqqise malee adda buqqa'u bar ka 17 kun maal taate? Isiinuu wanti xiqqaa filate. Naayini waan inni dhufee gubbaarraa kaasa jedhu. Kitaabul jezne. Amma rakkina keenya irra guddaa dhiisaa isin umrii siirra wayi. Urmii sirra bar rakkina siirra guddaa rakkina ijoollee irra guddaa dhiisi wayi. Maal taate? Gaafa kaan akkaan jeen hin dhageenye maama bayaan akkamitti. Yoo bishaan na dhugi jettes ni dhugaate faami. Bishaan maali? Bulbulee dhuga. Bishaan yoo haramee allaa xoote seen jatta hin xuuxa. Intuutu maaliif jennaan arrijaalu qawwaamuun ala nisaa anamma mana isii irraan naarra jaba. Qabeenyu manarra qabdi malee naarra jaba. Ustaadna adda baasaa Ustaadna adda baasaa fi midhaan diyaasporaa. Ayyee haramee allaa gadi san ja'iin. Na adda baasaa fi laal miila kanarraa. Wanni niin fuudhee buu maaliif? Miila kanarraa eegalta. Abooda gayka. Miila kanarraa eegalta quba kana dura quba kana cicciniinta. Hirpha kana xuxxuuxa akka ustaadni gartee muuza nam dura qabsan gartee mi? Achii booda miiluma kanarraa arrabaan gatee eegalta. Maaltu nazaran? Gaduma de maaltu nadarare doolaraa si darare dhageeffadhu. Rakkina keenya irra guddaadha jenne.
Wanti na dheereja. Jilba kanarra oggii geeyse arraba gadheereessu qabda hanga duraa jiran. Si galee? Haya. Osuma Haya. gaddeemtu arraba kana akka waan namni duuba kanaa si haleelee if keessa gabbaafta hanga dhundhuma. Haya. Ichi booda maal gaafatta gaa oggii gasseente hanga isiin ol jiijuutti la isiin gubbaasani oh my god keep going baby it's like that jechuu qabdi si galee. Ustaza tibia. Okay, kabuta eskren. Eskren very good. Zinjechu kabdi akashin zinjeti tumat. Eskren very good. Iskiriche ustad iskirimi man. Eskren very good. Eskren Apa very mama good. be apa barat du di Oke, jole oke, amba Maga. karar aku tu tadi apa nurat reis we. Ati amma faamii rakkina kiyyaa irra guddaadha eega jette booda waan isiin godhi jette hunda godhuu qabdu. Saat rakon kabu doral magabanan. Ba doral ka Doraalli doral bilenan. Akkana Biiliyoonaan gaafatu dhufu biin jalteeti bijirti. Bokka butarrallee faayoti itti qajeelche gami nama. Bakka ati waan ishiin hunda godhi jette barkaa buttaala hararra kaayee bar. Ati oggii funyaanii fi afaan hundaan seete ichi oggii baate waraabessuma Lakkoofsa siifiin erga lakkoofsa isii mucaan kanaan jaan. Ergif. Ayyee. Yoo fincaanillee hadhugi jette hin dhigda. Woy Maachi bo ni kanan tala gollain jiro ni kana. fincaan xaliilaa mi qaamaanuu dhiqata. Ay na jisa ka. Isin akkamitti jettee Fincaan diyaaspooraa akka nama Sagas. galeechuun gadhee ati Kara biraan deeminaadha. Jaalala qofa beekuu akka jaarstii isaatti wajjin jiraachuu akka jaarsaa. Kara biran demina amma. laalammaa Akka jaarsaa ulaagaa jaarsummaa guutuuf qofa. Aboo kaabuta. Kaabuta. Rakkana kiyyaatti irra guddaa wanni ijaan sun obboleessa kiyyan taane maallaqni diyaaspooraadha waan laafattutti argamu miti dhiifama kaabutaa kiyya. Maaltu na dalaree maaree najisaan hin taatu achitti. hin taatu. Obboleessa kiyya kaani. Isiin seeni jennaan ni Ammo seente. isin irra caalechuu keeti ustaz. Lakkii ati dhageeffadhu kaaboo diyaasporaan fi qixxeessitaa miti maal taate isa mucaa ni jarjarta. Wallahi nan caalton. Ijoolleen amma albaatirra jarjartii beeyta si galee dhageeffadhu. Nan caaltoran. Meena dhageeffadhu amma tasi caalu isiin kasirraati harkatti yoo ni didde kunoo intalti teenyaa mucaa fuutee bira teessu garteemi. Lakkian osoo kasin jeen anamma halkanii guyyaa